Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Tiitoos boqonnaa 3:5 akkas jedha. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatti dhiqatnaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu Hafuura Qulqulluutiinis nu fayyise jedha. Ameen. Dhiqannaa Hafuura Qulqulluutiin nu fayyise. Qajeelummaa nuyi hojjenneen utuu hin ta'in akka araara isaatti dhiqatnaa lammaffaa dhalachuudhaan. Ganama kana mata duree araara Waaqayyoo jedhu walii wajjin ilaalla. የእግዚአብሔር ምሕረት araara jechuun namni wal lole lamaan yeroo dheeraa ergi gargar ba'ee ture booddee kan walitti deebi'ee walii galu jechuudha. Tokko kan ta'u jechuudha. Araarri nuyi asitti arginu kun immoo sagalee Waaqayyoo maal jedha? namni yoo lole namatu araarsa. Waaqayyoof namni yoo wal lole garuu eenyuyyuu araarsuu hin danda'u jedha. Isinii galeera? Al tokko dubartiin tokko jedhan gara Eertiraa kanaa kaatee Waaqayyoof seexanan walitti araarsa jetteedhani maqaa ishee eenyu akka jedhan hin beeku. Warra Ortodoksii keessaa dhuftan beektu isin. Waaqayyoof seexanan walitti araarsa jettee kaate durba wayiiti jedhani. Garuu በጣም የሚገርማችሁ በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል ለዘላለም እርቅ የለም። አራር ከንጅሩ ነማፍ ዋቀዮ ግዱ ዱዋድ ዋቀዮ ተነራረሙ ሰይጣን ዋና ከሲንጆ እንዱባተሙ ይመለ ሎጂኪ ከነ የሳከሽን ፍድም በእኑን ተለሰና አራር ዋቀዮ ቢየለፋ ከናፍ ደቼ ከናፍ dhaloota amma jirruuf barbaachisaadha. Araarri Waaqayyoo gaafa ka'u yookaan gaafa ta'u maaltu ta'a laata? Namni araara Waaqayyoo malee jiraachuu hin danda'u. Lafa kana dhufnee jiraachuun keenyayyuu araara Waaqayyootiin. Araara Waaqayyootiin kan ka'e dhuftan malee lafa kana taa'uu hin dandeessan turtan. Me jedhaa na duukaa ani jedhaa araara Waaqayyootiin lafa kana dhufe taa'eera. Araara Waaqayyootiin jedha dhalachuu lammaffaa dhaladhe afurichaanis dhiqadhe Haleluuyaa ani araarameera Waaqayyooti jedha. Eenyutti maal taatanii Waaqayyootti araaramtan? Lammaffaa dhalattanii lammaffaa ergi dhalattanii maal taatan afurichaan hirmiiccattan. Namni lammaffaa dhalate Hafuura Qulqulluu fudhata. Namni lammaffaa dhalate araara argata. Araaratu ta'e jechuun mallattoon araaraa inni guddaan Hafuura Qulqulluudhaan istaampi taana yookaan immoo Hafuura Qulqulluudhaan mallatteeffamna. Araarri jaalala Waaqayyooti. ምሕረት የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። አራራ Waaqayyo malee jaalalli kan biraan hin jiru. Araarri Waaqayyo malee namni socho'uu hin danda'u. Kanaaf gaafa iddoo sana naa dubbistaa naa qabi. Maayikii naa qabadhu. Leessii kaatraasiyaa. Sagalee Waaqayyo akkasiin hubattan hin barbaada amma. Sagalee Waaqayyo akkasiin bartan hin barbaada. የእግዚአብሔር ምሕረት ምን እንደሆነ አራሪ Waaqayyo ማለከተ አከስም በርተን በርባድ አራሪ Waaqayyo ቀበኛ ረጫላ አራሪ Waaqayyo ኡልፍና ረጫላ ኑንም Waaqayyo ወጅን ከኑ ወልትርፉ ደንደኙ እኔ ጀልቀባ በዘው Waaqayዮን ዋቀፈቹ ደንደው ዮካን በሩት ኑ ረድራታ እስኒ ገለ የሮ Waaqayዮን ዋቀስኑ Waaqayyo ፉለሳሉት ዴቢስ ዮካንም Waaqayyo ድሬኝ ኬኛ jechooti nuyi dubbannu haalli nuyi keessa deemnu kamniyyuu haaraa ta'a yeroo hundumaa galgalaaf ganama hinaara gafa Waaqayyoon waaqessinu. Waaqayyoon waaqessuu keessa araaratu jira.
warri waaqayyoon waaqessanii araara fidu lafarratti harkisanii. Because aarsaa kan biraa har'attiin waaqayyoon waaqessinu yookaan aarsinu kan biraa waan hin qabneef waaqayyoon waaqessuutu nurra jiraata jechuudha. Mana dubbisirra deebi'i iddoo sana. Waaqayyoon hojii qajeelummaadhaan hojjenneef kun ta'in. Dhaggeeffadhaa. Qajeelummaa jechuun jechoota isaan asitti himuu barbaade. Qajeelummaa jechuun mudaa malee fuula waaqayyoo dhaabbachuu jechuudha. Mudaa malee fuula waaqayyoo dhaabbachuu. Mudaa jechuun maal jechuudha beektu? Rakkina yookaan immoo fuula namaa dhaquu barbaadde waan ittiin fuula namaa dhaqxu yeroo dhabdu jechuudha. Mudaa jechuun badii, rakkina, dadhabbii, cubbuu sirra jiru jechuudha. Kanaaf qajeelummaan mudaa malee fuula waaqayyoo dhaabbachuu jechuudha. Meetti fufi dubbisi. Waaqayyoo hojii qajeelummaadhaan hojjenneef kun ta'in. Akka araara isaatti. Dhaggeeffadhaa. Ilaa qajeelummaa keetiif yookaan mudaa dhabdee utuu hin taane akka araara isaatti. Dhaggeeffadhaa. Dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin. Haaressuu hafuura qulqulluutiinis. Dhaggeeffadhaa. Haaressuu hafuura qulqulluutiin nu fayyiseera. Lammaffaa ergi dhalanne maal taane? Hin dhiqanne. Maal hin dhiqanne? Hafuura qulqulluudhaan dhiqanne. Maal? Cubbuu keenya lammaffaa ergi dhalanne karaa hafuura qulqulluu dhiqannee qulloofneerra. Ergi karaa hafuura qulqulluu dhiqanne immoo xuriin nurra jiru hundinuu nurraa kaafamee fuula waaqayyoo qulqulluu taanee dhaabbanne. Isiniin galle. Araara waaqayyoo jechuun maal jedhe waaqayyoo gaaf tokko beektu seexanni Iyyaasuun luba geggeessaa waldaa kiristaanaatina waan ta'e balleesse uffanni isaa xurii ture. Xurii gaafa turunna seexanni Iyyaasuu kasasu himachuu jalqabe. Namichi kun ammayyuu xuriidha, wayyaan isaa xuriidha ittiin jennaani waaqayyo akkasittiin jedhee. Wa'ee Iyyaasuu keessa wanti si galchuun jiru jedhe. Sini galeera. Iyyaasuun ammayyuu akka kulkula abidda keessa galagaleeti jedhe. Kana jechuun inni ammayyuu haaraadha. Mee harka keessan kaasa anammayyuu haaraadha jedhaa. Mee jedhaa ani ammayyuu haaraadha jedhaa. Anammayyuu haaraadha jedhaa. Maqaama Yesuusiin ati dhiqattee qulloofteetta. Yawlaachuu waaqayyo yoom sammuu keessan bana beektu akka mucaa waaqayyoo taate gaafati beektuudha. ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆኑ አያውቁም። ናሙምት ቸርች ይደቃፍ ቸርች ይደቃ ስኒ ገለረብኒ ናሙምት ቸርች ይደቃፍ ወልዳለቃፍ አንዳንድ ሰዎች ተመላላሽ ናቸው፣ ይመላለሳሉ። ቸርች ውስጥ በቃ ይመላለሳሉ። ሃሌሉያ ጀደሮ ነመርገን ጋፈስ እንደጋ ጋፈተን ዋቀዮፍ ገለነተው ተምሲን ጀዶን ጋሩ የውለ አራሪሳን ይፍተ አከም አተጉዳተ አከም አተገዲ ፈጎተ ህምቤተን ሀረ ኤርጋሲ ቀባ አትመቃ ኢየሱስ እንዲገ ክርስቶስኒ እቀቴ ቁሎፍቴ ዋቀዮቲ አራራምቴታ የውላችሁ ፉለሞቶ ታጋፈጠጠኒ ስሊፐሪ ካቴነጡ ፉለሞቲ እዲ ገሌራ ፉለሞቲ ፒጃማ ካቴነት አንዳንድ ሰዎች ፒጃማ ካቴን ይዱፍ ወልዳ አርግተኔትኒ ፒጃማ ካቴን ይዱፈኒ ከኔ ፉለሞቲ ጋፈጠጥ ፕሮቶኮሊ ከኤገቴደጥ ሚጨቴ ዲበቴ በሬድ ቁሎፍቴ ፈታየቴ ዲዲበቴ ሄዋመቴ ወዮን ቀብዱቴ ለዋመቴ ታቴ አረርጋሲ ቀባርኮልካስ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናድሬቲን ሐራሺኒስ እኙማፍ ድሬኛ ከከተራኔ
Gaafa fuula mootii dhattu qophoofti har'a fuula mootiin dhaqatta. Eessa dhattu waan ta'eef fuula mootii mana mootummaa dhatta. Fuula mootii dhattee dhaabbatta. Maal jedha beektu Solomoon? Gaafa fuula mootii teessu nyaata keeyyuu eeggadhu jedha. Nyaata kee kaatti nyaatte eeggadhu jedha. Dur akka nama hintiriitti dha'u gootee nyaatta yoo ta'e har'a fiitee qabdee nyaatta fuula mootii dhatta waan ta'eef. Fuula mootii dhatta waan ta'eef. Maal waan dhattu fuula mootii waan dhattuuf qulloofte bareedde dhatta. Kun dandeettii keetiin hin bitatta gabaabaata bor fuula mootiin naqatta. Mootii dhiisi fuuluma namuma baalasulxaanima tokkoyyuu gaafa dhattu akka argite dhattee fayyaa keetiin jettu fiigaa dhattee. Sidii galeera dhattima fiigaa dhattee zawwatteetti hin galtu. Qaxxettee dhatta. Qullooftee dhatta. Mudaa malee dhaabbatta gaafa dhatta. Fuula Waaqayyoo gaa bareeddee dibattee dhiqattee waan dhattuuf ati immoo kana gochuu waan hin dandeenyeef Yesuus al tokkoof isa dhumaa Waaqarraa dhufee dhiiga isaa achirratti dhangalaasuudhaan akkati dhiiga kanaan dhiqattee qullooftu afuura qulqulluu immoo akkati fudhattu godhee erga afuura qulqulluu fudhattee si dhaabachiise fuula Waaqayyoo qullooftee bareeddee dhaabbatte. Nama cina keessan jiru harkaan qabaate ati bareedaadha jedha. Ati bareedaadha yookaan bareedduudha jedhaane. Maal isiniin jedhe? Hin bareedudhe? Hin bareedu isiniin jedhe? Ergaan isinii qaba harka ol qabaa. Ati bareedaa waan taateef Kiristoosiif naqatamteetta. Isinii galeera? Jedhame harka keessan nama cina keessan jiru cimsaa qabaa ati bareedduu bareedaa waan taateef jedha. Kiristoosiif naqatamteetta jedha. Harka ol qabaa waan isiniin jedha. Maqaama dhiiga hoolichaan ati waan qulloofteef wanni Waaqayyo qabu karaa Kiristoos hundumaa siif kennameera. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos siif kennameera. Dhiiga isaatiin dhiqattee qulloofteetta. Yesuus gooftaadha. Gaafa Waaqayyo nutti araaramu tokko yakki keenya deebi'ee nurratti hin argamu. Mikiyaas 7:19 naa dubbisme. Mikiyaas. Ati deebitee araara nutti nagarsiifta. Dhaggeeffadhaa. Ati deebitee araara nutti nagarsiifta. Yakka keenya miila kee jalatti hin gatta. Yakka keenya miila kee jalatti hin gatta. Cubbuu keenya hundumaas. Dhaggeeffadhaa. Cubbuu keenya hundumaas. Galaana gadi fagoo keessa hin buufta. Galaana gadi fagoo keessa hin buufta. Irra deebiidhaa dhaga'u sabni kun dhagaan jiru. Ati deebitee araara nutti nagarsiifta. Araara nutti nagarsiifta. Yakka keenya miila kee jalatti hin gatta. Yakka keenya miila kee jalatti hin gatta. Cubbuu keenya hundumaas. Cubbuu keenya hundumaas. Galaana gadi fagoo keessa hin buufta. Galaana gadi fagoo keessa hin buufta jechuun deebitee hin yaadattu jechuudha. Sidii galeera. Sababii har'a lafa kana dhuftee biyya kanaaf araarri addaa ta'eera. Maayettan. Yakka kee yakki dhiifamuu jechuun maal jechuudha beektu? Yakki dhiifamuu jechuun fakkeenyaaf yakkamaa jechuun wanjalanyaa dhabne maarfasa yakkamaa namni yakka godhe akka seeraatti qabamee hidhama. Inni hidhamta yakka goonaan. Nuuni yakka goonee hidhamnee utuu jirru. Hidhamnee utuu jirru namni wabiinuu darbu dhibee. Yesuus Waaqarraa dhufe anatu iddoo isaanii hidhama dheetu darbee ofii isaati hidhamee Kiristoos nun baase ofiitti darbe. Ofiitti darbuu miti. Lammaffaa deebinee yakkamaa akka nu hin taane isa nu yakke sana isa nu yakke cubbuu hamaa isa jireenya keenya irratti hojjetame sana fuudhee maal godhe galaanatti gadi darbate. Sirra har'a gatiin hin jiru. Yoom fayyita beektaa? Gaafa gatiin akka sirra hin jirre amantu duwwaadha. Mee gatiin kan sirra jiru? Gatiin kan sirra jiru? Ay gatiin irra jira xiqqoomti isheen irratti hafeera kan jedhu.
Jadi maal wanti xiqqoon ishee sirratti namne wanti sirratti namne xiqqoon ishee mee namni guutummaan sanarraa fuudhameera jedhu. Partially dhaabbe guutummaan isaa sirraa fuudhameera. Eeshi qoy deebisa warri xiqqooma ishee narratti hafee xiqqooma ishee bakka hama ta'e tokko narratti hafee namni jedhu hin jiru. Meelachuu ishee iyyuu hin beeku kan jettan warri isinirraa guutummaan guututti akka fuudhame beektan gammadaa. Isin dhuguma mucaa Waaqayyooti. Me iyya ani dhuguma mucaa Waaqayyooti jedha. Ani dhuguma mucaa Waaqayyooti jedha ka. Maqaama Yesuus Kiristoosin araarri Waaqayyoo sii ta'eera. Jedha araarri Waaqayyoo naaf ta'eera jedha. Eenyuuf Waaqayyo akkasnaan jedhe amma sa'atii kana jalqabee isa si kasasu sana isa si duukaa deemee si kasasu. Kisi jechuun yagiddi waraqata baatee dhufa miti kan si kasasu sammuu keetti kan haasa'u. Ati ofumaa rakkatta, ati ofumaa joonjofta, ati ofumaa dhiphatta malee atarraa kaaftee nagaan qabdu kan siin jedhu kan si duukaa deemee kasasu sana maqaama dhiiga hoolichaa Yesuus Kiristoosin har'a si biraa hafeera. Sagalee ol kaasaa na biraa hafeera jedha. Dhukkubi sun si biraa hafeera. Rakkinni fi hiyyummaan sun si biraa hafeera. Lammata deebi'ee sin kasasu. Akkatin kasasamneef akkatin himatamneef mana himannaadhaa si baasee baay'isoo maal godhe beektaa gooftaan doseet ittiin kasasamte sana fuudhee itti qollofee biraa deema. Maal jedhu beektu warri abbaa murtii mee abboonni murtii as keessa kan jirtan abboonni murtii jirtu nama gaafa yakkisaa irraa dhabamu maal jedhu maal jedhu bilisa ati bilisa kan biraanoo galmeen cufameera. Yesuus fannoo irra taa'ee akkasidha warra nu himachaa nu duukaa yaa'u warra nu kasasaa nu duukaa yaa'u sinii galeera argitaniitu bini dubartii ishee sana ishee jarri dhagaa guuranii kudhootu isheen ejjitu argine kadhanii dhagaa guuranii inni guddaan sun xiqqaanis dhagaa guuree duukaa yaa'a. Yesuus galmee isaanii harkaa fuudhee cufe akkasittiin jedhe har'aa kaasee cubbuun keessii dhiifameera lammata maaliin godhin ittiin deebiini. Haleluuyaa. Akka seerri namaa kasasuudha. Seerri Waaqayyoo garuu galmee cufuudha. Seerri seexanaa kasasuudha. Seexan hulgisi maal jedha beektu sagaleen Waaqayyoo inni maal jedha hammeessaa obbolootaati jedha. Sidii galeera yeroo hundumaa si hammeessa. Baay'isoo seexana duwwaa miti namni gara deemutti nama hammeessu farda seexanaa akka ta'e beektuuni. አንዳንድ ሰዎች የሰይጣን ፈረሶች ናቸው። እስኒ ገለረደ ከሰይጣን ያበጋለቡ ጅሩ ተከተኮ እና ገምዛስ ስኒ ገለራ አረቢሳኒን ታውላ ከሰይጣ አረቢና ሞት ተከተኮንታ አስዋ ደጋምኒ አበልኩኖ ከሰይጣ ሚት ነሞኒ ተከተኮ ነሞ ወልትነቅ አረቢና ተከተኮ ወልትነቅ ሀራ ካሴሲነን ጀዳል መቃዲ ከሆልቻ ኢየሱስን እንሲ ከሰሱ ስብራሃ ፌራ ነብራሃ ፌራ ጀዳካ የውላችሁ ሰይጣን የሮንድማ ፎን ፈቴ ሱፊ ፈቴ ዮካን ጋቢ ፈቴ ዱፌ አን ሰይጣን ሲል እንጀዱ በር ወቶከስተ አዳሜ ፌዋኔን ይገነተ ደን ኬሳ ከነኒ ባሰ ቃማነቀምት ቦፈያበት ሄደቅ ከዳፊ ብንስ ነሞ የሮቦ ፈርግተን በኢየሱስ ስም እንስንጀተን ቦፍቲ ሰይጣን ምት ይባይዘው ወይ ትፈየደም መለ ስፒሪት ነው አጋንንት ስፒሪት ነው አማ ዋቀዮ አፉራ ዋንተ የፍ አነት ፈየደ ማድራ አነት ፈየደ መፋይሳ አድራ ኢሰት ፈየደ መፋርፈታ አድራ ማካሳ ካሪያ
isa sanatti fayyadamee lallabaa jira. Isa tokkotti fayyadamee raajaa jira. Raajii dubbata. Sidii galee እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ በአካል ይጠቀማል ቃመት ይፈየደማ ከናፍ ሰይጣን ሀረዩ ብየ ለፋ ከነ ከሰት ማል ጎዳ ነመት ይፈየደማ እቹ በርባዴቲ ሀተውቲ ዋቀዮ የከከኛ ሁንዱማ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ማል ጎዴር ኑፍ ኢሰራ ጋፋ ኑፍ ኢሰ ማል ጀ ለመተነምን ሲከሰሱ እንጅሩ በቃ ኦሬዲ ገልሜን ጩፈሜራ መገልሜን ጩፈሜራ ጀዳ ያ ከንሲ ከሰሳስ ቦዴ ያውሱን ወርሲ ከሰሳስ ቦዴ ያንሱን ቁባ ስትቀባ ከንሲ ቦዴ ያንሱን አመ ገልሜ አርካፉኔራ አርካፉዱ ዱዋቤት መቃ ኢየሱስኔ እዶኒ በረበራን እንዱብፈምነ ትገሽኔራ ስለ ገለራ ለፈን በረበራን እንዱብፈምነ ገሽኔራ እንጀድ መቃ ኢየሱስኔ ስኒተራ ይሶዳትን ነመጥረ ከሰን ድራር ካቀባ ራስ አንሶዳትን ጀዳ ጀዳ እትማ ማሊፍ ሶዳታ ጀዳ ክርስቶስን ቀብደምቲ ጀዳ ክርስቶስ ይተመንተምቲ ጀዳ ሃሌሉያ መቃ ኢየሱስን ክርስቶስ ሲፍተረታ ክርስቶስ ሲዱበታ ክርስቶስ ወይከ ሃሳ ይውል የመንፈስ ቅዱስ ራቆ አከከሚት ያፍሩ ቁልቁሉን በር ወዳጄ አተም ገነ መሮካቱ ኢሰከነን ወጀዳ አችደት ገባረጣ ህንገልት ሚሳኛታ ማልበቃሽ ቁርሲኛታ ላቀደ ኬኛታ ኢራቲ ኬኛታ ቦርሰቦሪ አፍሩ ቁልቁሉ ሆጂ ብራን ቀቡ ሲፎ ጀቹራ ከነፈ ቤት መንፈስ ቅዱስ እኮ ሌላ ስራ የለ ሲፎ ጀቹፍ ሲንጀጀቤሱራ ከነፈ ሃሌሉያ ሲፎጀት ከነቤኩ ስረጅራት ከኑ ይጅጅረም ኑ ጋፈ ከነታነት ከነቤኩ ስረጅራት አፍሩ ቁልቁሉ ናፈጀተ ጀዳ እኙ ፈጀተ እሺኒ ፈጀተ አፍሩ ቁልቁሉ ነመከም ብራፍ ምን ይበር ዋም ሙከሶቾ ሱዱ ፈምን አፍሩ ቁልቁሉ አጋጋ ገለገልቹ ዱ ፈምን አፍሩ ቁልቁሉ ሲፍ ዱ ፈዋ ቀራ ሲፍ ገዲሙ ዋቀዮ አባን ilmaerge ilminaqe afurerge afurkum barham barat walda ክርስቲያና ከሰደደቤ ሆጂ አንጎጀተ kun arara waqayyoti arara waqayyorra kan kay modufne lafa kanateenyerra haleluya ኢየሱስ ጉዳዳ በአናራራ ሳቲን ሂከመረ ጀዳካ አራራ የኙቲን አራራ ሳቲን ሂከምቴታ ጋፈ ዋቀዮ አራራ አርግሲስ ዮካን አራራ አርግሲስ ዋቀዮ ማሊም ቤታ ገመቹት ጅረ መነኬ መሉቃስ ቶኮ ሸንተሚ ሰደና ዱብሲ ወሎኒ ሼቲፍ ሮኒ ኢሼ አራራ ጉዳ ጎፍታን ኢሼ ቡሴ ተጋል እገፈዳ አራራ ጉዳ ዋቀዮ ኢሼፍ ቡሴ ሮርገን ኢሼ ወጅ ማልታነ ገመደን ኢሼ ወጅን ገመደን እትቡ ቢዱብሲ ጉያ ሰደ ተፋይሳት ሙዲዳን ነቀቡዳፍ ወሪ ዱፈን አከመቃ አባይሳቲ ዘካርያስ ጀደኒ ሞካሱፍ ቱረን አቲሳይልስ አቤት ገሩ ማው መካኒሳ ዮሐንስ አጀደሙ ማለጀት ኢሳንሞ ሮታ ከኬሳ መቃ ከናን ተኮሌ ይዋመምኔ ጀደን ረከናኒስ ሙዲዳን ጀዴ ዋሙ አባይሳ ሚል አራራ ዋቀዮ ኢሼ ዳቡሰ የሮ አርገም ማልታነ ደውሎን ዱፈኒ ኢሼ ወጅን ገመደን አርከው ልቀባዋንስ ነንጀዳ ከነቦዴ ገመቹ ጉዳቱ መነከ ከሰቲታ ገመቹን መነከ ከሰቲታው ኩን ነሞተ ባዬ ዋማ ነሞተ ባዬቱ ገመቹ ጉዳቱ ፌስ ወጅን ቆደተ እንጀር ያኔ መይያና ተየረ ጀዳካ መቃ ኢየሱስን ስኒ ተየራ ሮሜ ሸንኩራ ተኮና ዱብሲ kana duwas mit gofta kenya Jesus Christosin amma arara wan qabnufis agefada gofta kenya Jesus Christosin amma arara wan qabnuf waaqayyotti gammadu kenya himanna male waaqayyotti gammadu kenya himanna male ega cubbun kara nama tokko biyya lafaatti akkuma dhufe cubbun kara nama tokko biyya lafaatti akkuma dhufe
duunis karaa cubbuu akka gale duunis karaa cubbuu akka gale akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duuni sanyii namaa hundumaa wal ga'e dhaggeeffadhaa du'i sanyii namaa hundumaa wal ga'e utuma seerichi kennamin iyyuu utuu seerichi kennamin iyyuu cubbuun biyya lafaarra jira ture cubbuun biyya lafaarra jira ture garuu lafa seerri hin jirretti cubbuun hin lakkaa'amu haa ta'uyyuu malee bara addaamii jalqabee amma bara museetti duuni nama hundumaa irratti mo'ee warruma sanyii irra darbaa addaamiin iyyuu hunduma irratti iyyuu mo'eera Addaam fakkeenya isa dhufuuf jedhuu sana ture dhaggeeffadhaa Addaam fakkeenya isa dhufuuf jiruu sana ture yoo jedhe itti fufi haleluuyaa kennaan waaqayyoo tola kenne garuu dhaggeeffadhaa kennaan waaqayyoo tola kenne garuu akka irra daddarbaa sanaa miti namoonni baay'een irra daddarbaa nama tokkootiin yoo du'an namoonni baay'een irra daddarbaa Addaami sababii Addaamiif yoo du'an ayyaanni waaqayyoo fi kennaan tolaa inni guddaa caalu immoo ayyaanni waaqayyoof kennaan tolaa inni guddaa isarra caalu immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan namoota baay'eedhaaf hin argama du'i karaa nama meeqaa dhufe du'i karaa nama meeqaa dhufe karaa nama tokko maal jedhu itti fakkaata warri namoonni baay'een wayyaa yeroo dadhaban Addaamtu kufee Addaamtu akkas ta'ee jedhu baay'ee iddoo sanatti yeroo kufan sana qaama sadii ture Addaam Hewaanii fi bofatu ture jarri sadan walitti qabatan waaqayyo kan inni beeku isaan kana keessaa Addaamin beeka sidii galeera Addaam kan inni lafa kaa'e eenyudha Addaamin lafa kaa'e fuudhee Addaamin tolchee lafa kaa'e haadha manaa maal keessaa baasedha operation godhee lafee tokko keessa godhee buqqisee bukkee ciibse gaafa dammaqu waan kaleessa argeen beennetu jaartiin bukkee teessi akka sirri zorree ilaale mina ayinat naata deen isinii galeera reefuu ta'ee jedhe harka ol qabi waan siin jedha maqaa Yesuusiin har'aa kaasee sii ta'eera warri hin fuunes maqaa Yesuusiin fuudhaa ergaadha kun immoo keessa Yesuus Kiristoos hengada dubbachaan ture haleluuyaa fuudhaa ishi wal fuudhaa walitti heerumaa daddafaa maa jechuun barbaade walitti qabatan sadanuu isaanii boofti dhaqee Addaamin goyyoomse isheen dubartittii goyyoomse Hewaanin dhaqee goyyoomse waaqayyo Addaamin dhufee yeroo in socho'aa jedhama yeroo lafti qabbanaa'utti jedhe miilli waaqayyo hin dhaga'ama ture gannata Eden keessa jedhe waaw waan siin jedhe ergaan sii qaba har'a miilli waaqayyo mana kee keessatti hin argama ergamoonni waaqayyo har'a sii loluu jalqabu hin jedhe ane baay'isawee gaafa waaqayyo ergamoota sii ramadu ergamaan waaqayyo gaafa si wajjin ta'u wanta ati takkaa yaaddeen beeknetu ta'a namicha tokkotu jira nama beekamaa tokkotu nama guddaan nama waaqayyooti baay'ee beekamaadha addunyaa kana irrattina gaaf tokko hattoonni mana isaa cabsanii seenanii inni immoo yeroo hattoonni dhufan argeera soofaarra taa gara soqosuun qabu gara dhaquun qabu hattoonni kun kan isaan ergaman mana isaa hatu isa ajjeesuuf turan inni soofaarra taa isaan mana keessa olii gadi barbaadu miilla saafaatti bu'anii darbu bira taaban in argani jaan sidii galeera argama waaqayyootu isa bira jira har'aa kaasee argamni miilla waaqayyoo si duukaa haa ta'u sidii galeera nama jira keessan jira harkaan qaba argamni waaqayyoo si duukaa ta'eera jedha waaqayyo dura dhaabadheen sitti ma asii yeroo gadi baatu miilla gaafa fuutu waan takka ejjetteen beekner ejjeta dhugaama waaqayyoon isinitti maa jira
maqaa Yesuusin as yeroo gadi baatu sochiin miilla Waaqayyoo si faana haa ta'u. Sochiin miilla Waaqayyoo gaafa si duuka. Kanaaf Addaami yeroo sana jedha dubartittiin dhattee goyoomsamtee ergii nyaattee booddee kuttee isaaf laattee jedha diduu hin dandeenye harkaa fuudhee nyaate. Gaafa sanaa kaasee kufaatiin dhala namaatti dhufe. Sababii namni tokko kufeef nama meeqa kufe? Nama hunduu hin jigee. Nama hundumaatu kufe. ሰው ሁሉ ወደቀ ኃጢአተኛ ሆነ ጩቡን ዲጋን ደርበ ዋንተፍ ከዘር ሰኝዳን ደርበ ጩቡን ስኒገል ሰኝዳን ደርበ hindarba አባን ጩበማዳ ilmakkasi intallakasi ሁሉምቱ ጩቡ tay ይሰከና እንን ጀልቀመ ዱብስ ይሰከና አደጋ ዱይ ከራና መተኮ ዱፈሱ Yesuusin amannee isarraa dhalachuudhaan karaa afuuraa isarraa dhalachuudhaan hundi keenya maal taane dhiqannee kaleessa ijoollee Addaam kan turre አንዳንድ ሰዎች ሰው ሁሉ የአዳም ዘር ነው jedhuun argitaniituni እንትኒ yeroo barbaadan dubbii yeroo barbaadani sobanii yeroo እንትኒ yeroo barbaadan maal jedhu namundinu sanyii Addaam ani sanyii Addaam miti wadaaje ani sanyii Kiristoosiiti. ጎዮሚን እገሰድም በተኒ ሰው ሁሉ ከአዳም ነው የመጣ ጴንጤ ከአዳም አልተወለደም ከክርስቶስ ነው የተወለደ ይውላችሁ እነሱን ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን አመኑዳል ለመፋደለ ሙጫ ክርስቶስ ጀምነር ዱይ ከራነመ መይቃዱ ፈጀን ከራነመ ተኮ ድሬኞ ከራነመ ተኮ እንስ ከራ ኤኙት ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ አን ከሌሰ ጎፍታን ፍደነ ዮቴ ጌቱ ሰከሌሳ ሚቲየን ሀረ ክርስቶስ ይራደለደን ጌቱ ለመፋታ ይዳለድ በዳሰትስ ጫለትስ ስዲገለራ ሐሰንስ ሙሐመድስ ጫላንስ በዳሳንስ ገብረትንሳይንስ ገብረሽወትስ ቶላንስ ጫላ በዳሳኑ ሁንድኑ ክርስቶስ ይያመኑዳል ማልተር ተኮተኤር ቀልዲሳ ከሲዲሳሺ ሰው ሁሉ ያዳም ዘርነን ጀቹ ኢሳ አርከ ከሰሎል ቀባ ራሳ አንሂ ከመረ ጀዳኔ ዱአተነራ አደባየረ ጀዳካ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጉዳዳ ለመፋ እንሰደፋን ጋፋ አራርተው ከኩቱ ያደተማ መይሱማ ሉቃስ ቶኮ ቱርባተሚ ለመና ዱብስ ከኩቱ ያደተማ ዋው አርከል ቀባሜ ሐረደምኒ ቶኮ ከኩሃራ ፉዴ ገላ ሃሌሉያ ከኩንኬ ያደተሜራ አዱብስሜ አቦታ ኬኛፍስ አራራ ከጎዱፍ ከኩይሳ ሰቁልቁላ አከያደቱፍ አባ ኬኛ አብራሚፍ ኢሳአቤ ከኑራፍ ከኩዳን አከጀቤስ አርከ ዲሮታ ኬኛ ኖልቹዳፍ ጉሶዳ ማለ አከሳፍ ወጀኑ ጎቹዳፍ ቁልቁሉማ ፊ ቶለቲ ፉላ ሳዱራ ጅራቹዳፍ በራጅሬኛ ኬኛ ሁንዱማቲ አት ሂሞ ያ ሙጫነና ራጂ አባ ሂንጀዳምታ ሜረና ዴቢ ማሎ ገረራ ማካሲ አቦታ ኬኛፍስ አራራ አከጎዱፍ እገፈዳ አቦታ ኬኛፍስ አራራ አከጎዱፍ ከኩይሳ ይሰቁልቁላ አከያደቱ እገፈዳ ከኩሳ ሰቁልቁላ አከያደቱ አባ ኬኛ አብራሚፍ ኢሳዳቤ አባ ኬኛ አብራሚፍ ኢሳዳቤ ከኑዳፍ ከኩዳን አከጀቤስ አርከዲኖተ ኬኛ ኖልቹዳፍ ጉሶዳ ማለ አከሳፍ ወጀኑ ጎቹዳፍ ቁልቁሉማ ፊ ቶለቲ ሳዱረ ጅራቹዳፍ አገፈዳ ፉለ ሳዱረ ጅራቹዳፍ በረጅሬኛ ኬኛ ሁንዱማት አትሞያ ሙጫነና ራጂ አባን ጀዳምታ ከራሳ ቆጴሱዳፍ ለጎፍታ ዶነ ደምታ ፉለ ጎፍታ ድረሂነ ደምታ ኢየሱስ ጉዳዳ ሀርከ ከሰኖል ቀባ ሀርቀ ኩንኬ ዴቢኤ ያደተሜራ እኒ ከነድሮ ስረት ዱበታበ ሲንጀዴራ ዋቀሽ ሲንጀዴራ ኢሳ ዋቀዮ ሲንጀዴ ሰነ ህኛታ
Mejada isa waaqayyo naan jedhe san nan nyaadha jedhaaka. Meenaa dubbisme Iyyaasuu 21 lakkoofsa 43 amma 45tti. Mandaroonni warri Lewwotaa biyya Israa'eloonni qaban keessaa argatan walumatti lafa tika isaanii wajjin dhaggeeffadhaa walumatti dhaam. Eeshi. Mandaroonni kun tokkoon isaanii naannoo isaaniitti lafa tikaa qabu turan. Egaa mandaroonni kun hundinuus akkasuma qabu jechuudha. Waaqayyo akkasitti biyya isa abboota isaaniidhaaf kennuudhaaf kakateef hundumaa warra Israa'el isa kakateef sana hundumaa warra Israa'eliif hin kenne. Isaanis qabatanii isa keessa hin jiraatanii. Waaqayyo akkuma abboota isaaniif kakatee ture. Akkuma abboota isaaniif kakatee ture. Karaa hundumaa boqonnaa isaaniif kenne. Dhaggeeffadhaa karaa meeqa? Amantootaa karaa meeqa? Karaa hundumaa maal isaaniif kenne? Boqonnaa isaaniif hin kenne. Eeshi. Diinota isaanii hundumaa keessa. Tokkollee isaan dura dhaabachuu hin dandeenye. Dhaggeeffadhaa tokkollee isaan dura dhaabachuu hin dandeenye. Diinota isaanii hundumaa Waaqayyo harka isaaniitti dabalse. Waaqayyo harka isaaniitti akka sooftii kanaatti marmareetti kenne. Eeshi. Wanta gaarii Waaqayyo saba Israa'el abdachiise hundinuu dhaggeeffadhaa. Wanta maaliidha? Wanta gaarii Waaqayyo saba Israa'eliin abdachiise hundumaa hin raawwatame malee tokkollee keessaa hin hafne jedha. Harka ol qabi waan siin jedha. Dafee harka ol qabi. Wanni gaariin Waaqayyo siif dubbate hundinuu tokko utuu hin hafin amma sa'aatii kanaa jalqabee harka kee galeera. Ameen. Nan dhageenye. Mee iyyaa harka koo galeera jedhaaka. Wanti jedhaan aduukaa konfees godhame dubbadha. Wanti gaariin jedha. Jedhame dubbadhume iddoo san jedhame dubbadhu piraasii kaatiya. Yoo laachu profeesii miti siin kan geddaru. Sagalee raajii duwwaa miti sagalee Waaqayyooti kan nama geddaru. Sagalee Waaqayyoo nama geddara dubbadhu. Wanti gaariin jedha. Amantoota wanti gaariin jedha. Waaqayyo ana abdachiise. Hundinuu raawwatama malee wal duukaa jenna. Tokkollee keessaa hin hafne. Irra deebina sabaa. Wanti gaariin Waaqayyo ana abdachiise. Hundinuu raawwatama malee tokkollee keessaa hin hafne. Wanti gaariin Waaqayyo ana abdachiise. Hundinuu raawwatama malee tokkollee keessaa hin hafne. Wanti gaariin Waaqayyo ana abdachiise. Hundinuu raawwatama malee tokkollee keessaa hin hafne. Ameen. Nama amaneef wanni gaariin kana dura sitti himame. Maqaa Yesuusiin si raawwatameera. Iyya naa raawwatameera jedhaaka. Ani jedha. Sagalee kanaan hiikameera. Ani abdii argadheera. Ani fayyeera. Yakki koo dhiifameera. Araara argadheera. Waan Waaqayyo biraa dhufu. Inni gaariin hundinuu anaaf ta'eera. Biyya koof ta'eera. Lafa kanaaf ta'eera. Maqaa Yesuusiin isinii ta'eera. Ameen. Waaqayyo waa isiniin jedhee beekaa? Isa harka keessan galcheera Waaqayyo. Waaqayyo isinitti meera. Isa harka keessan galcheera. Bakka. Ammas yoona teessan yaaddaa jirtu miti. Hin yaadda'inaa. Hafuurri qulqulluun gaafate yaaddoftu dhufe yaadda'iinsi hin jedhamu. Waa tokko yaadda'een ganama barii ka'e sagalee Waaqayyoo dubbisee garuu dhufee foonni koo waan haasa'e har'a akkas akkam goota naan jedheen. Taa'ee yaadee hafuurri qulqulluun dhufeetu kai deemi naan jedhe.
nambaye nan deeme amma tumun konkolaataa keessa deemoo kasnaan jedha furru Waaqayyo qophaa'eedha wanta takkaa ta'een beenne sidii galeera yaa prosperity ta'ee hin beekne sahar'as yaaddessu kana hundumaa jedhe Waaqayyo fuudheen keessa si dhaabaa jedhe haqa jiru kun haqa jiru taa'allaachuu በቅርብ ጊዜ ምን እንደምንሰራ ብትመራ Waaqayyo maal akka hojjedhuun argite yeroo gabaabaatti Waaqayyo maalna agarsiisaa ture kana miti jedhe jaarsi kana miti jedhe Waaqayyo jaarsi waldaas kun illee salphaadha istaadiyeemii guddaa ajaa'ibsiisa fuula koo akkaataan itti fuula koo dura kaa'e kana isiniin jechuu hin danda'an akka saba kanaatti miti bar akka Itoophiyaa duwwaa miti akka Afrikaatti illee annagaagaarii የሚሆን istaadiyeem maal godhe sinoo namantan nikaayoona taa'e eessaa fuutee mu'eedha lafuman fuudhee akkeedhum namoonni baay'ee nama duwwaa min seexannu dhufe eessaa fuuteedha በጣም የሚገርማችሁ seexanni eessaa fuutee yeroon isin jedhu lafuma dhufee dhufa ani nan godhe jedhe sini galeera me harka keessan ol kaasaa ani cabsee bayeera jedhaaka maayittani ani cabsee bayeera jedhaaka sittimu scholarship itu namatti banama amen amen balbala scholarship banamun argaan waan sana situ invest godhe maqaa Yesuusin sirratti dubbadheera namoonni lallaba akkasiin jaallatan maaliif wangeela akkasii lallabdu maaliif way qabeenyaa dubbattu afaan keessan cufa hin cufu afaan koo hin cufu nan dubbadha hammati sooromtutti numan dubbadha maal lagoota amma sooromnutti numan dubbadha namoonni baay'een maaliif way qabeenyaa lallabdu sabatti saba keenyatu hiyyeessa ta'ee dhume sidii galeera harka namaa kajeellee harka ol qabi waan siin jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin of dandeessee jiraataate ammati jijjiiramtutti jechuma kanas irratti dubbadhaan nama cina keessan jiru harkaan qabaate hin jijjiiramtaati jedha Waaqayyo dura dhaabadheen isinitti maa jira hin jijjiiramta me iyya ani jijjiirameera jedhaaka warri kaan naggaadee beekamoo ta'u eessaa fuunee lafa fuutuun beettuun mana gadda maal sirakkisasi ameen jettu situsi ameen jedhu kaffalameera gatiin kee iyya kaffalameera jedhaaka an kiristiyaanummaan leeziin jibba beettaa bakka maal goona bara nan baan nama akkasii bira dhaabbatiin ani nan baatiin bahin jedhii biraa deemu dhugumaam nama jireenyatu wuddii ta'e jireenyatu waddade nama akkasiin jedhu gaafa argatu sitta waddadu anatti rakasate sinitta dhima yeroo inni nuuroo wuddinati sittaasa'u sitta waddadu anatti rakaseera jedhi biraa jedhame anatti rakaseera jedha eewutti maqaa Yesuusin isinii ta'eera nuyi saba dukkana keessa jirutti dukkana lallabnu ifa lallabna ifa lallabaan ifatu akkeedha Yesuus Kiristoos isin soogidda lafaatiin ifa biyya lafaatiin malee isin dukkana lafaatiin jedhu mee ani ifa biyya lafaatiin akka